tattaafannaa qabdan jechuudha. Balloodhaaf dirmadhaa. Karaa gartee karaa narraan jechuudha narraan akka gartee balloo qunnamtanii asirratti bakka dhaamsa isin dhaama jechuudha. Afaan keessa hooleen gartee afaan badaa ta'e jechuudha. Arrallee jechuudha isin ummatu fayyee jeetii yaada kunoo balloodhaaf kunoo kan kana jechuudha. Arrallee ta'e keessatti baasaa. Maalli qaba silaala osoo inni fi kana jirtuuti himee Tambien warqata baate. Mata kee gubbaani ma tambien warqata baate. Gabbii qabne. Gaji. Tolee kuduraa hojii meetii hojii nyaati jirta. Haraami hojii. Seena maal namtichi kana namti toosaa. Sashii wal fayyaa qabdaa wal fayyaa. Baas kan nama baate jaafi. Isa resputu apa woi? Ada di mana? Di bawah sini. Betul. Itu kamu? Dasar berah di sini mudah. Bukan ni. Itu tuh kerja darat ini. Apa itu? Apa itu saya Itu coba? kami pun cipta dia, cipta rasanya med. Jadi mana tu cipta? Aku dia mana tu cipta ni? Actually, ini Seperti bukan boleh. Kamu masa mau dalam sesi dulu iya ada. Dan mereka bikin kalau dia pernah itu dan itu. Ada cuma ada ini kalian pakai zaman berapa tahun? Kalian pakai Kalau di saya mana di studio kerja seperti. Ati betul rumah mana kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya kam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu. Egaa anaa fi Hamzillee waliin jirra. Wanni bakka kanatti argamneef irra naannoo mana Walloo jirra yeroo ammaa. Naannoo mana Walloo kana yeroo mana Walloo jirru kana rakkoo Walloo keessa jiru isinis quba qabdan. Nutilleen quba qabna namuuti. Nutis dhufnee isa kana baafnee bakka tan dhufnee yogguu as dhufnu immoo haalli mijjannee nuufi bakka ittoo rakkoo jira. Jarri haalaan gartee dachii hunda hidhee xaxee jira. Walloon ammoo mana keessatti qabaniiti gartee rakkisaa jiranii harkaa jirraa irraa rakkachuu jirraa bilbila taatu gartee qunnamuu dadhabne ishee walumaa galatti gaama isaan akkaawuntii isaatu ta'itu fuudhanii maallaqa isaa fudhannaa maal godhachaa jiranii yoo harbii taate inshaallah rabbi ajuu kun Muhammadillee wajjin yaa'u jirra abbaa chaanaala kanaa jechuudha. Kanaaf gaaffilee fi inshaallah du'aan godha anillee galee hangaan dandeettii xiyyaatti akkaawuntii Walloo du'aanillee waan na bira jirtuuf yoo keessaan baasanii jiraatanillee akkaawuntii sana akka harka deebisuu irratti yaaliin godhaa harka deebisee marsaatti aantu gaa haa nuti saalam jeebannee namallee dabalannee dhufnee ni baafnaa kanaaf yaadinaan isin jechuu barbaade akkasuma ammatti waan jettu yoo qabaate. Egaa hordoftoota keenya rakkoon keessa jiru caalaa rakkoon bal'ootu nu rakkifteetiin gaa'osumaa hin deemuu kun nasruudhaan karaa wal agarree gola artiitiin jechuudha. Dhaynee qarqara sanitti illee dhiyaachuu dadhabne ilaa hanga halkan zaatana teenyee firraa waan godhamne yaane meeqa rabbiin isallee haa gargaaru du'aama godhaa nu bira jiraadha yaada keessaniis du'aama godhaa fi bal'oollee gaawa gurbaan kunis hedduu takka namaaf rakkamaa waan irra jiru hojii isaa hunda dhiisee kun asittillee bal'oo bira mul'ate gaa yeroo rakkoo hunda bira mul'achaa tureesi isaafillee du'aa'ii godhaa bal'oollee akka rakkoo sana keessaa bahu du'aa'ii godhaa fi mee waan irra geeyyan walumaanuu kalaallu taatii nutis gaa Amma sirraa makiinaa qabannee kunne waan goone goona nutis rabbi guddina dhaabbatu inshaallah illaa kun makiinaa qorrammee dhaabatu. Egaa hordoftoota keenya akkuma harree bulchiin jiru kun ilmaan tanaan mana ol seene nasruu qajeelcheetiin ilaa mana qajeelchee biraa ammoo ol seene Walloo rakkoo kan fiidiyoo halee keessatti agartan fiidiyoo warraa kana honoo keessatti maal keessa akka jiru arguu jirtanii ni baafnee gaamte dheenyee waan goonuu dhabnee ilaa saana irratti ni kiyaane hedduu takka nama cimu. Hedduu akka nama cimaa bakka san seenuu dhiisii manni tokko hin jiru. Manni tokko rabbiin furmaata fidamilee furmaata tokko dhabnee kiyaane nama dabalannee deemnee ammallee egaa abdiin kutannuu nama barbaadannee sheeraa barbaadannee itti deebinee maal keessa akka jiru isin garsiifna. Intala tanaas iyyatti nagarre silaa iyyatti agarre isuma tanaahu lillee sossobnee gartee isuma kanallee akka gongotta kan yoo goone silaa ijumaan agarre furmaanii dhufa nama tokko gaa'ina agarre qeessan dura tateenyeen moolii gatti tokko dhabnee mooraa kan keessaa akka waan namni yaa'ee siriidhaan naanneeffamtee jibbigaa abbaan tokko ol seenuu hin danda'u waan taateef yoo rabbiin nama sheekaa harkatee sheekaa nasrummaanuu sheekaa harkatee bakka san dhaqee isuma kanallee baasuu kan danda'u taate yoo walumaanuu ilaalla anis gajalaa hin hafu anis gara rakkoo biraa keessaan jiru waan taateef
biyyeetuun gaa ulaalle itti dhufee deemu sanirra sanii turra hammaatee hangasittuu nafaana tura wantoota keenyatti waa godhaa fi bakka jirtu hundinuu Oromoo namni taataa warri sagalee xiyyeetana dhageessan warri afaan kanaas dhageessan jechuudha du'aayiidhaaf alaamaa keessa jiru waan ta'eef du'aayi